seenaa Sheekh Mahamad Duriin kitaaba sirna gadaa keessa kaa'ee jiru namni waa sagal hin beekne biyya bulchuu hin danda'u jaa. Waa saylan ta duraa manni hogguu walgayii godhuu deeman iccitii takka baasu namni walgayii hogguu godhuu deeman maal jaan manni dhimmisaa jechuudhaan eegalan. Manni hin dhimmisu yennaan walgayii san itti fufan. Ni dhimmisa taanaan waan biroo haasawanii itti adda ka'an ta duraa manni ni dhimmisaa. Saddeetaffaanoo hubattu malee hin lolin. Odoo guyyaan jiruu halkan hin deemin. Afaan falli galaana malli seenuma dhabu. Jaartiin dhalle biran taa'in. Osoo aanaan kee jiru alagaa abbaa barcumaa hin godhatin. Aanaan karaa laafaan qabu. Abbaan iyyuu firri dirmata. Abbaan biyyaa beekaa tahuu qabaa jaa. Saniifuu obboleeyyan keenya share like walii godhaa walii dabarsaa seenaa sirna gadaa waan taateef. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.